Yoon istabe. Kamam. Waggaatu bakkee. Nelaan dana. Wanti nelaan qalma editti. Absitee kan jirtu. Deema mul'achiisi. Das. Daangaa. Puleessa. Basta fuera que bakkeetti. Deema. Dudduuba sanaa baatanii achas dabarsanii amma immoo kunoo fayyitee qaama guutuudhaan gidduu keessan dhaabattee gooftaa isa ishee fayyise galateeffachuuf dura keessan dhaabachee jirti waan ta'eef mee sabni Waaqayyo harka keessa walitti buusaatii isa qabaa fayyisu isa tarree namaa nama dhaabu gooftaa ulfinaa galateeffadhaa. Tolee baga nagaan dhuftee maqaan keenyuudha eessarraa dhuftee gaarummaa Waaqayyo lafa kanarratti siif godhe maalidha? Ani maqaan koo Dabalee Darajjeen jedhama kan irraa dhufe giddaa ayyaanaati. Wanta Waaqayyo naaf godhe wanta guddaadha. Ani ji'a kana cabee miilli konarraa waan ta'e naani sanaa booddeetti giddaa hospitaala na dhaqatanii narraa jiina kaasanii immoo miilli kee kun cabeera gargar kaa'atee jira foonsaas baay'ee madaa'eera naan jedhanii. Kana booddeetti achi nan galee ammas immoo adeemuu dadhabee namaan qabamee adeema wanta ta'eef manumaan taa'ayyuu naan gidda dhiibbaa na dhaqatanii naanii namtichi na dhidhiibee immoo kiraanchii siif laannaa yoo sanaalaan akkamte dhaqii achitti shiboo keessa gashanii siif haadhaniiti naan jedhanii naanii sanaa booddeetti obbolaan koos jiru waan ta'eef nan dhufe gaafan dhufu immoo asiiti hospitaala na dhaqachuuf kaan immoo deebanii waldaas dhaqanna sagantaa jiraana jennaan as dhufeenne gaafa nas dhufu bajaaji kontoraata fuudhanii as na fidanii danda'ee na deemu olis gadis hin ba'uu mana fincaanii namaan hin dhaqaa kanaa booddeetti gaafa isaan as bajaaji kontoraata qabanii na fidanii asiiti warri dhukkubsattan ilkaannaan gaafan ka'uu as dhufeennaan naaf kadhatanii kanaa booddeetti nan adeeme amma miilli koos nagaadha xasii tokkollee qabuu fi koo nan adeemaa olis nan dhaqaa iddoon barbaade nan dhaqaa kanaafiyyuu sabni Waaqayyoo warri fayyuu kootti gammadan naa galateeffata. Tolee utuu gara mana yaalaa sin dhaqin utuu gara danaa sin dhufini balaa akkamiin miidhamte? Ani dura cabaan ture makiinaan na cabsee sanaa booddeetti inni waan baay'ee tureerudha waggaa torba geera inni fayyeera. Sanaa boodde inni fayyeennaani abbaan kun biratti du'eennaani gaafa isa biratti gaggabeennan kufee sanaa booddeetti namni inni mana taa'u gaafa reedee dhufee na argu namni na agarree ani garuu lafan ciisaa namni narra deemee sanaa booddeetti miila warra deemanii caccabee natti ka'ee deebee bakka sanaa booddeetti anis kiraanchiidhaan adeemurra jedhee tanas dhufee as erga dhufee immoo nan fayye.
Mee isa yeroo malee kiraansiin deemuu nama oolchu ilma Waaqayyoo Yesuusiif galataa bilillee laadhaa. Tolee manni yaalaa kiraanjinaaf ajajee anis baajaaji kontoraataa qabadhee dhufee asuma keessallee namatu baatee ol lagasheette Waaqayyo garuu lafa kanarratti caba keessii gaxxamee hidhaa kee hundumaa sii fiikee gaafa lafa kanarra dhufte qabatamtee dhuftee erga namni Waaqayyo sii kadhate garuu fayyitee galataan dhaabattee fayyuu kee arganii namoonni kun Waaqayyo na galateeffatanii dirree kanarraa deemi Waaqayyoon galateeffadhu. Warri kana argitan ilma Waaqayyo Yesuusiif galataa bilillee harka keessa walitti buusa. Isa umurii malee raafummaa nama oolchu, isa umurii malee qabiinsa nama oolchu ilma Waaqayyo Yesuusiin galateeffadhaa.